Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenya rabbi guddaa bakkuma isin jirtanitti isin haa baay'atu jecha gaddaatuu biirraa odeeffannoo hadhaaf qabanne ijoo isaanii dursuudhaan kan gara keessan geenyu ta'a. Hangasitti garuu isin warroonni haarawaa dhuftan yoo jiraata odeeffannoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf sabiskiraayib laayik gochuudhaan ta'ee galtan jecha kallattiidhumaan gara odeeffannoo keenyaatti ceena. Ministeerri maallaqaa meeshaaleen akka zayita nyaataa, shukkaara, ruuzaa fi aannan daa'imaa sharafa alaa irraa bilisaa ta'anii akka galan murteesse. US gabaasa haleellaa dhalattoota Tigraay irratti raawwatameef yaaddoo qabu ibsite. Itoophiyaa fi Chaayinaa mormanis UN Raashiyaan miseensa mana maree mirga namoomaa keessaa akka dhoorku ibse. Mootummaa federaalaa waraana bifa haarawaan dhabaa OBO irratti labsame milkaa'aa kan jirre himame. Guutuu isaanii akka itti dhaabatu isiniif dhiyeessina hamma dhumaatti hordofaa. Ministeerri maallaqa Itoophiyaa meeshaalee akka zayitii nyaataa, shukkaara, ruuzii fi aannan daa'immanii sooratan eeyyama sharafa alaa tokko malee karaa gumruka biyyattii kallattiidhaan akka galuu danda'u murteessuu isaa beeksise. Murteen kun kan darbe gatii meeshaalee akkaan dabale tasgabbeessuuf ta'uu eere. Ministeerri kun karaa miidiyaa hawaasummaa isaa irratti lammiilee Itoophiyaa eeyyama jireenyaa biyyoota alaa qaban mirgi gumruka irraa bilisaa akka eeyyamamuuf gaafachuu isaanii hordofee tarkaanfiin kun fudhatame. Haalota kunneen ilaalcha keessa galchuun zayitii, shukkaara, ruuzii fi aannan ji'oota ja'atti aananiif eeyyama sharafa alaa tokkollee osoo hin gaafatin namuu karaa gumrukaa galfachuu akka danda'u eeyyamameera. Haalli sharafa maallaqaa immoo karaa baankii biyyaalessa Itoophiyaa mirkanaa'aa akka ministeerri maallaqa Itoophiyaa jedhetti. Ministeerichi qaala'insi gatii meeshaalee tasgabbeessuuf jecha meeshaalee alaa eeyyama sharafa alaa malee akka galan yoo eeyyame kun kan jalqabaa miti. Waggaa darbes tarkaanfii wal fakkaataa fudhatee ture. Haa ta'u malee tarkaanfiin kun qofti qaala'insi gatii meeshaalee tasgabbeessuu akka hin dandeenye ogeeyyiin damee kanaa yeroo hedduu yaada kennu. Weerarri kooroonaa vaayirasii, jijjiiramni qilleensaa, rakkooleen nageenyaa fi walitti bu'iinsi kutaalee addunyaa garaagaraa keessatti mudatan akkasumas dinagdee addunyaa dadammaquun gatiin gabaa akka dabaluuf qabxiilee sababaatti eeramanidha. Rakkoo akkanaaf furmaata waaraa kan oomisha biyya keessaa dabaluun murteessaadha jedhu ogeeyyiin. Haa ta'u garuu hanga tokko paarsantiin murtaa'e uummata kanaaf yoo hir'ate hangasuma uummanni fooyya'aa argata. Odeeffannoo keenya biraatiin nammootu mootummaan Ameerikaa haleellaa saba irratti xiyyeeffatee fi dhalattoota Tigraay lixa Tigraay jiran irratti humnoota Amaaraan raawwataman jedhamee hordofee yaaddoo ibsate. Roobii darbee dhaabbileen mirga namoomaa Human Rights Watch, Amnesty International gabaasa waloo baasaniin dhalattoota Tigraay irratti saba dhabamsiisuun raawwataa jira jechuun ibsanii. Himannaa kana bulchitoonni naannoo Amaaraa kuffisaniiru. Bakki dhalattoonni Tigraay haleellaa irratti raawwate jedhamee lixa Tigraay kan uummatni Amaaraa Walqaayitii fi Xagadee jechuun waamuu fi kan dura bara TPLF aangoo Koreena harkaa humnaan fudhate jechaa jiru. Waraana kaaba Itoophiyaatti waggaa fi ji'a jaha dura eegale booda garuu bakkee kana humnoonni Amaaraa to'ataniiru. Himannaan gabaasa dhaabbilee mirga namoomaa ajjeechaa seeraan alaa, hidhaa jumlaa akkasumas achi buutee dhabamsiisuu dabalata. Gareeleen kun gabaasa isaanii keessatti mootummaa federaalaa badii raawwate keessaa hirmaatuu hin oolle jechuun ibse. Mootummaa federaalaa gabaasicha booda ibsa baaseen gabaasni dhaabbilee kanaa bu'aa hin buusu jedhee garuu immoo himannaa dhihaate cimseen qoradhe jechuun ibse. Torbaan lama dura mootummaan federaalaa fi finciltoonni Tigraay gargaarsa namoomaaf jecha lola dhaabaniiru. Waliigaltee kana akka fudhatu kan ibsite Ameerikaan lola waggaa oliif ture dubbiidhaan akka hiikan gaafatte. Eega waliigaltee kana lolli dhaabbatuun ibsamus gargaarsa gara Tigraay adeemuu fi danqame irratti wal himataa jiru. Finciltoonni Tigraay gargaarsi namoomaa gahaa ta'e naannoo uummanni miiliyoonaan lakkaa'amuu fi deeggarsa eeguu bira gahaa hin jiru jechuun komatanii jiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN yaa'ii isaa waliigalaa kamisa eebla 7 bara 2022 Niiwuorkitti taa'een waraanni Raashiyaa Yuukireen keessatti sarbama mirga namoomaa cimaa raawwateera jechuun biyyattii miseensummaa mana maree mirgoota namummaa UN keessaa dhoorke. Yaadni murtoo Raashiyaa miseensummaa mana marichaa keessaa dhoorkuuf dhiyaatee ture kana biyyoonni 93 yoo deeggaran Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee biyyoonni 24 mormanii 58 ammoo sagalee osoo hin kennin hafaniiru. Itoophiyaa fi Eertiraan alattis biyyoota Raashiyaa mana marichaa keessaa akka hin dhoorkamneef morman keessaa Chaayinaa, Siiriyaa, Kuubaa,
Maal, Aljeeriyaa, Vietnaamii fi Zimbaabuwee fa'aa ni argamu. Raashiyaan miseensummaa mana maree mirgoota namoomaa keessaa dhorkuuf akka sababaatti eerames waraanni biyyattii Yuukireen keessatti sarbama mirga namoomaa cimaa raawwateera kan jedhudha. Bakka bu'aan Raashiyaa Geenid Kuzmi garuu sagalee kenname kan balaaleffatan yoo ta'u, biyyoonni akka Kooriyaa Kaabaa fi Siiriyaas deeggarsa isaanii dhageessisaniiru. Haa ta'u malee biyyoonni lixaa hedduun Raashiyaan mana marichaa keessaa akka dhorkamtuuf sagalee deeggarsaa kennaniiru. Akkasumas biyyoonni akka Senegal, Niijer, Kaameruun, Gaambiyaa, Masrii, Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Kataar, Suudi Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Yuugaandaaf fayyammoo kanneen biyyoota 58 osoo sagaleen kennin hafan keessatti argamu. Biyyoonni miseensa kunneenis yoo mana maree mirgoota namoomaa keessaa biyya miseensa ta'e yoo haqan kun kan jalqabaa miti. Murtee yaa'icha darbe kana hordofee ministeerri dhimma alaa Yuukireen Diimitiroo Kuleebaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii mirga namoomaa eegsisuu keessatti yakkamtoonni waraanaa iddoo hin qabaatan jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa kun erga toora Tiwiitara isaanii irratti barreessaniin biyyoota Raashiyaan akka mana marichaa keessaa dhorkamtuuf sagalee kennan hundaaf galata dhiyeessaniiru. Biyyi miseensa mana maree mirgoota namoomaa UN taate tokko yoo sarbama mirgoota namoomaa cimaa raawwatte manni marichaa miseensummaa keessaa dhorkuu danda'a. Mootummaan federaalaa waraana bifa haaraa Oromiyaa irratti labsatti milkaa'aa kan jirre himame. Waraanni maqaa Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhu Oromiyaa irratti labsame milkaa'aa kan jirre ibsamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin duula baname qolataa jiraachuu fi waraanni mootummaa bobbaasee irratti injifannoo gonfataa akka jiru beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti babal'atu isaa yaaddoo guddaa mootummaa Itoophiyaatti ta'eera. Sababa kanaanis mootummaa Itoophiyaa humnooti waraana biyyattii qindeessu ji'a tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessaa jedhee Oromiyaa keessatti waraana adeemsaa jira. Mootummaa Itoophiyaa duula Farra Riphee Lolaa jedhe kanaaf loltoota isaa kutaalee Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'utti geejjibsiisaa turuun ni yaadatama. Mootummaan federaalaa tibbana humna waraanaa konkolaataa 20 ol giddu galisa Oromiyaa keessa aanaa Daaggamii fi lixa Oromiyaa naqamte qubsiisee akka jiru ibsame. Humnoonni waraanaa mootummaa Oromiyaatti bobbaafamaa waraana bilisummaa Oromoo waliin lola adeemsisaa jiraachuu odeeffannoon gama dubbii himaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo fi qondaala raayyaa ittisaa irraa bahuun ni mul'isa. Waraanni bilisummaa Oromoo duula baname qolachuu waraana mootummaa bobbaasee irratti injifannoo gonfataa akka jiru ibsaa jira. Dubbii himaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii barruu fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessanii tibbana lola kibba Oromiyaa bakka Malkaa Lammii jedhamutti adeemsifame humnoonni mootummaa hubamuu himanii. Lola adeemsifamaa ture ajajoota waraanaa dabalatee loltoonni mootummaa hedduun ajjeefamuun kanneen hafan gara Nageelleetti deebi'uu isaanii himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaatti lafa tarsiimoo naannawa magaalaa Gudar Tulluu Gorfoo jedhamtu qabatuu isaa odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa arganne ni mul'isa. Gaarreen Warshaa Rasaasa Hoomachoo Marsan Qulcoo fi Doobii Dillisa jedhamanis marfamaa waraana bilisummaa Oromoo jalatti argamu jedhame. Kibba Oromiyaa godina Booranaa naannawa magaalaa Mooyaaleetti sanbataa fi dilbata darbe lolli waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa Oromoo wajjin adeemsifamaa ture. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tibba darbe walgahii caffee irratti caasaan nageenyaa keenya guyyaa guyyaa akka baalaa harca'aa jira jechuunis ni yaadatama. Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gama isaatti haleellaa waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwataa jiraachuu ibse. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa damee kibbaa Koloneel Girmaa Ayyalaa tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuu ibsan malee haleellaa humnoota mootummaatiin kan miidhamaa jiru namoota nagaa akka ta'an odeeffannoon kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa ba'aa jiru ni mul'isa. Humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhaban namoota nagaa irratti dallansuu isaanii bahu jedhanii jiraattonni. Mootummaan miidhaa humnoota mootummaatiin namoota nagaa irratti gahaa jiru ilaalchisee hanga ammaa waan jechaa jiru hin qabu. Yeroo humnoonni Amaaraa Oromiyaa weeraruuf leenjifamaa jiran kan mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya uummata Oromoo fi daangaa Oromiyaa tiksuu dhiisee humnoota waraanaa alaa dabalatee Oromiyaa dirree waraanaa gochuun faayidaa hin qabaatu jedhamaa jira. Odeeffannoo keenya xumuraatiin dhiyeenya kana taabonni samiidhaa gadi bu'e kan jedhu sooshaal miidiyaa irra bal'inaan deemuu isaatti wal qabatee hayyuu fi beekaan Oromoo Qees Balaay Mokonnon akkas jechuudhaan yaada isaanii ibsatanii.
taabonni samiidhaa gadi hin bu'u. Namoonni taabonni samiidhaa gadi bu'e jedhan abaaramanii mana kiristaanaa irraa adda fo'amuu qabu. Kun yaada bataskaanaa osoo hin taane yaada namoota fedhii dhuunfaa galmaan ga'achuuf maallaqa walitti qabachuuf lafa saamachuuf deemaniiti. Warri akkasii warra amantaa hin qabne, warri akkasii kanneen sirrii miti jechuun qofa osoo hin taane uummanni gadi baastee kun na hin ilaallatu jettee saaxiluun balaaleffachuu qaba jechuun hayyichi Oromoo kun dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduu fi odeeffannoo hadhaaf qabanne kanneen turan hamma dhumaatti obsaa waan nu hordoftaniif galatoomaa jecha viidiyoolee haala yerootii wal qabatan tokko akka daawwattan isin affeerra. ከኛ ወንድማችን ወኔው ቢኖረው ምን ቢለው ማላ ጀግና አንድ ልጅ ተሰውቶብናል። ከነሱ ከመቶ በላይ ቁጥር የለውም የናል አይባልም። የቆሰለውን የሞተውን ከናዛዣቸው ጭምር አሸማቀን አንቀጥቅጠን ሰባብረን እስከ ዘመሮን ድረስ አሩን ያበላነው የኛ ፋኖ ነው፣ ሸዋ ፋኖ።